Harka fuunee jira jirtu maatiin qubee Tech Present. Akkuma beekamu kana dura short YouTube videoodhaani karaalee onlaayinii legitimate ta'e karaalee galii argachuu dandeenyu qabxiilee muraasa tarreesseen ture. Isuma wal qabsiisuudhaani lammii shawtii wajjin akkamiin YouTube irraa galii argachuu akka dandeenyu gara video 3 video extensive ta'e contentii hunda kan cover godhu karaalee monetization YouTube hunda haasofneerra isa deemtanii check gochuu dandeessu video asii kan irratti argitanirra. Har'a immoo waa'ee bloogii haasa'uu dhufe yookaan akkamittiin bloogii irraa blogger taanee akkamittiin galii argachuu akka dandeenyu haasofnaa jechuudha. Gaafa galii argachuu jedhu akka misunderstand nagoon hin barbaada. Kana dura akkuma isin beektanii websaayitiin scam ta'e Fias 77 kan jedhamu suni yaada namoota hedduu akka waa'ee galii onlaayinii kana jijjiirsisee akka inni deeme quban qabaa. Yeroo sanattis kanumaan falmaa ture. Anaaf liqinfamaan turre waa'ee Fiasiin suni. Sababni isaas karaaleen isaan ittiin galii nama argamsiisan wanta qabatamaa miti. Namoonni akkamittiin liinkii 5-10 tuqanii akka galii qarshii argatanii hifa hin turre jechuudha. Har'a immoo waa'ee ani ifatti skillii keenya yookaan dandeettii keenya fayyadamnee itti dhamaane audience community nu hordofu nu dubbisu build goone akkamittiin galii onlaayinii irraa dhaabbataadhaan galii akka argachuu dandeenyu haasofna. Hojii idilee keenya side yookaan side hustle goone hojii idilee keenya biratti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Waa'ee onlaayinii kana keessumaa barattoonni mana galtanii jirtan samarii kanaaf viidiyoon kun baay'ee isin gargaara. Erga dhuftanii mooraa join gootanis financially of support gochuu dandeessu karaa kana fayyadamtanii. Kanaafi qabxiileen amma haasa'uu deemu bloggingiin maalidha? Blogii yookaan bloggerii ta'uu maaloodha? Erga taanee immoo akkamittiin vlog eegaluu dandeenya? Akkamittiin immoo galii irraa argachuu dandeenya kan jedhudha. Qabxii important ta'e sadiirradha. Walumaa galatti jalqabbiif akka ta'utti blogger yookaan bloggerii jechuun namni nama ta'edha. Namni ta'ee websaayitii qabaatee yookaan marsariitii ta'e irratti kan dhuunfaa haa ta'u akka communitytti kan join godhe irratti waa barreessuu jechuudha. Barreessaa ta'uu jechuudha. Okay? Barreessaa ta'uu jechuudha. Bifa informal ta'een jechuudha. Formaat jechuun dhaabbatoota news networkii ta'an akka TV maal kanaa fi barreeffama dhiyeessuu ni danda'ama. Inni blogging miti, writerii ta'uudha. Blogger jechuun immoo barreeffamoota barbaanne, toopikii barbaanne irratti consistently barreessuu jechuudha. Okay? Namoonni waa'ee teknooloojii beektanii waa'ee teknooloojii barreessuu jechuudha dhaabbataatti. Namoonni waa'ee fayyaa dhimma hormaataa irratti immoo ekspertii taatanii dhimma hormaataa deeply barreessaa dubbistoota yeroo muraasaa booda dubbistoota hedduu horachuu dandeessu. Garuu qormaanni isaa konsistentii fi qorannoo geggeessuu barbaachisaa jechuudha. Kuni blogging jedhama jechuudha. Akkamiin eegaluu dandeenya? Websaayitii hojjechuun beeknu maalirraa eegaluu dandeenya kan jedhanii fi bloggerii ta'uudhaa fi addunyaa irraa keessatti nama computer saayinsii barate ta'uun dirqamamini. Websaayitii hojjechuu danda'uun dirqamamini. Okay? Garuu wanta tokko skill waan itti taane beekuun dirqamadha jechuudha. Okay? Kanaafi karaa ittiin eegalan keessaa karaa lama isiniif himuu danda'a. Tokko bloggerii Google join gochuudha. Viidiyoo gara viidiyoo 5 hojjedheera. Linkii isaa kunoo asirra isinii kaa viidiyoo kana check gochuu dandeessu. Asirratti viidiyoo thumbnail argaa jirtan kana deemaatii click godhaatii barbaada viidiyoo keessa playlistii keessa blogger yookaan blog kan jedhu jira. Maalidha kuni freedha. Freedha. Websaayitii free ta'ee ofiin build gootu viidiyoo sana tokko lama hordoftanii websaayitii complete ta'e hojjetachuu dandeessu yookaan karaa keessaa koomentii irrattis ta'u karaa keessaa naaqunnamaa isiniif hin bana. Gmail isin barbaachisa. Google ID yookaan Google emailii tokko isin barbaachisa. Achiin bloggerii taatanii websaayitii mataa keessanii banattanii websaayitii sanarratti waan barbaadan barreessitanii hordoftoota horachuu dandeessu jechuudha. Websaayitii sana yeroo booda immoo monetize gootu gara qarshiitti jijjiirrattu. Earn irraa gootu jechuudha. Dura garuu barreeffama muraasa barreessuu 10 ol 20 akkas barreessitanii Google'itti apply gootanii galii irraa argachuu yaaluudha. Inni kaan immoo screenii ko share godhee isin agarsiisuu nan danda'a. Share screen. Okay. Blogger.
Biloogariin kan Googleedha. Weebsaayitii dhaabbata guddaadha. Yookaan biloogarii fayyadamu yookaan immoo kan biraa yoo barbaaddan akka kanaa firii kan ta'e WordPress ni jira. WordPress weebsaayitii isin banattanii biloogarii kanarratti fakkeenyaaf elias.blogspot.com kan jedhu maqaa gabaabduu kana banachuu nan danda'a jechuudha akka maqaa weebsaayitii kanaatti. Yoo doomeen neemii bitattan immoo doomeen neemii elias.com kan jedhu yoo maqaa keessaniinis ta'e maqaa koomershaalii keessan bitattanii kanarratti biloog gochuu dandeessu jechuudha. Asumaanii kuni baay'ee trustedidha, amanamaadha, availabilidha, sa'a 24 guyyaa 7 guutuu availabilidha. Productii Google waan ta'eedhaaf eessaa jalqabna namoota jettaniif kuni filannoo isa jalqabaa ta'uu mala. Inni lammaffaa immoo biloogerii jiru yookaan biloogii jiru join godhanii gumaachuu fi gumaachuu yookaan paartii ofii play gochuudha. Inni lammaffaa ani recommend isin godhu Medium kan jedhamu jira. Mediumiin kuni dhaabbata beekamaadha. Dhaabbata blog website beekamaadha. Asirra dhuftanii akkaawuntii mataa keessanii banattu. Ani fakkeenyaaf personally asirratti waanan sign up godhee natti fakkaataa jira asirra. Login godheen jira. Login godheen jira. View profile. Okay. Viidiyoo kana hojjechuudhaaf login godhe ammaaf garuu weebsaayitiin kun maal akka ta'e sin agarsiisa. Private moodiidhaan banee asirratti argitanii weebsaayitiin kun kana fakkaata. Dhuftanii get started jettu jechuudha. Asirratti get started jettanii sign up gootu. Either ka Google, through Facebook, through email kanaanii sign up gootanii member erga taatanii biloogii abbaa barbaaddanii create gootu jechuudha. Asirratti amma test blog jedheen this is my blog jedheen eegaleen jira fakkeenyaaf akkattiin biloogiin barbaadu Mediumii kanarratti barreessuu nan danda'a jechuudha. Kara Mediumiin itti monetize godhu keessaati inni jalqabaa yeroo audience baay'ee argan yookaan dubbistoota fakkeenyaaf as clampiin jirti harka rukutuu jechuudha. Biloogii keenya dubbisee namoonni clamp nu godhu kana lakkaa'anii tiraafikii jiru namoonni akkamitti Google irratti barreessanii postii keenya argatanii gaafa dubbisanii kana tiraafikii kana erga analyze godhanii payment method mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaanii kafaltii asirraa kafalamuu ni danda'a jechuudha. Gaarummaan kana standardiin isaa baay'ee qulqulluudha. Editariin isaas baay'ee biloogii bareedaadha. Mediumiin dubbistoota baay'ees qaba Mediumiin. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kanaaf optionii lamaan kana fayyadamtanii biloogii eegaluu dandeessu. Blogger.com kan Google maqaa elias.blogspot.com banachuu dandeessu Gmailidhaan yookaan immoo medium.com seentanii biloogii jirudha. Medium.com unique name faaya qubeedha fakkeenyaaf kan kookuni kan mataa keessanii create gootanii ittiin biloogii eegaluu dandeessu jechuudha. Inni kuni karaalee nuti biloogii ittiin eegaluu dandeenyu isa ani lama jedhee isiniif hile. Kan hedduu jiraachuu danda'a garuu ammaa fi kana lamaan qabatanii naan hin gahaa jechuu barbaadeen. Qabxiin inni itti aanu maalummaa isaa asofneerra akkaataa ittiin eegaluu dandeenyu asofneerra akkaataa ittiin monetize goonu immoo wajjin asofnaa jechuudha. Akkaataa ittiin galii barreeffama keenyarraa argachuu dandeenyu jechuudha. Optionii lama utuu beekumsa teeknikaa hin qabaatiin weebsaayitii lama biloogarii fi Mediumii fayyadamuu dandeessu. Yoo teeknikaal taatanii sappoortii qabaattanii namni kara keessaa nu barreessaa isin gargaara. Yoo qabaattan immoo weebsaayitii mataa keessanii banachuu dandeessu. Akkuma kan kootii jechuudha. Anuma isinitti agarsiisa. Akkamittiin achirraa galii argattu kan jedhu immoo wajjin haasofnaa jechuudha. Galii jalqabaa hedduutu jira biloogii irraa garuu kanan murtaa'aa jedhee ja'a isinii akka buleetiitti kaa'ee tokkoffaa ad monetization jedha yookaan ads yookaan advertisement kan jedhudha. Ad monetization jechuudha. Ad monetization kun gosa lama jira. Direct deal fi joining ad network jedhama jechuudha. Direct deal jechuun dhaabbata beeksifatu wajjin kara keessaa yookaan offline walii galanii beeksisuu jechuudha. Weebsaayitii wayii irratti screenii kana asirratti gaafa isin agarsiisu fakkeenyaaf weebsaayitii qubee teeksinii banee isin agarsiisa. Kun amma weebsaayitii biloogii koodha. Biloogii ani irratti waa babarreessudha. Asirratti
kara monetization yookaan ad monetization anamma lamaan dubbadde direct deal fi joining ad network keessa kuni the joining ad network. Ad network hedduutu jira garuu kan Google trusted ta'e kafaltiinsa of course warra kaaniin gadidha. AdSense kan jedhamu jira. AdSense jechuudha kan beeksisa beeksisuu fi websaayitii qabu kan walitti fidee beeksisa irratti geggeessuu jechuudha. Asirratti akka argaa jirtanii fakkeenyaaf Get Phone System kan jettu kuni baanariin asirra dhufte kuni kan koomiti. Ani kanan barreesse malee kanan barreessine jechuudha. Kuni Google'itti fide jechuudha. Google'itti fide asirra kaa'ee dhaabbanni kan asirratti beeksifatu Google'if kafaleera. Google'n asirratti kan koorratti share godheera. Namoonni dhufanii gaafa kana argan tokko arganii gaafa click godhanii gaafa gara websaayitii sanaa deemanii ni lakkaa'aa jechuudha. Per click and per view kuni kafaltiinsa akkasidha kan ad monetization kuni. Per view jechuun view 1,000 keessatti amma margannaa jechuudha yookaan immoo clickii tokkorraa amma margannaa kan jedhudha. Smartness waa'ee kana kan Google AdSense kana kan namatti tolu topiikii nuti irratti barreessine adda baasee beekaa jechuudha. Fakkeenyaaf ana asirratti waa'ee cryptocurrency barreesseen jira. Waa'ee cryptocurrency waanan barreessee jiruu fi beeksisoota cryptocurrency crypto wajjin wal qabatanii bloogii koo kanarratti fidaa jechuudha. Okay, asirraani type of your blogii type isaa adda baafata jechuudha ofiisaa smart waan ta'eef jechuudha. Google Analyticsni kana ni beeka contentii keenya dubbisee waa'ee maalii akka ta'e adda baafatee beeksisa wal fakkaatu nu fidaa jechuudha. Inni kaani monetization inni kaani ad monetization taane subscription yookaan membership kan jedhudha. Subscription yookaan membership kan jennudha. Inni kun immoo bloogii keenya keessatti maamiloota horannee isaanirraa ji'atti regularly galii argachuu jechuudha. Akka amma argaa jirtan bloogii koo irratti gaafa scroll godhu subscribe to our newsletter kan jettu kun baanariin kun hin dhufti. Namni gaafa emailii isaaf maqaa isaa galchee asirratti subscribe naaf godhu maal godhaa dhaqatee email listii keessa naa galchaa jechuudha. Kanaaf bloogiin ani barreessu dafee isaan qaqqabaa jechuudha. Warra kaan dursee warra emailii asirra kaa'ee dursee achi gahaa jechuudha. Namoonni kuni premium content yoom qopheesse fakkeenyaaf bloogii namoota subscribe godhan qofaadhaaf yoom qopheesse isaanirraa ji'atti $2 yoo naa kennanii bloogii 10 barreesse $2 namni 100 yoo naa kenne $200 ta'a jechuudha ji'atti. Kuni dubbistoota erga horannee booda waan akkasii keessa premium content membership subscriptioniin waan hin hafnedha jechuudha. Waan bareedaadha. YouTube irras ni jira premium contentiin subscriptioniin jechuudha jechuudha. Ad monetization subscription or membership inni sadeeffaan coaching jedhama. Coaching yookaan mentoring yookaan training yookaan online teaching jedhama jechuudha. Dhaabbattoonni online barsiisan kan akka Udemy, Coursera.org, edX fa'aan jiru. Curriculumii online qopheessine karaa online barnoota kennuudha jechuudha. Inni kuni soorsii garaagaraa fayyadamne achirraa galii argachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun of course warra nama lamaan tuqee olitti baay'ee bal'aadha. Academicsii waan ilaallatuuf curriculumii qopheessuu gaafata. Inni afuraffaan important immoo affiliate marketingidha. Affiliate marketing. Qabxiilee hedduutu jiru bloogii irraa galii argachuudhaaf garuu ani biyya keenya keessatti ta'uu danda'a laata jedhee warran 6 qopheesse keessaan isinii lakkaa jira. 5ffaa irratti affiliate marketing yookaan affiliate marketerii ta'uudha. Affiliate marketing jechuun dhaabbanni productii wayii gurguru jira. Like Amazon, eBay warri kun ni jiru. Namni bitummoo jira. Facebook friendii keessan ta'uu danda'a. Okay? Kanaafi waa'ee maayikiroofoonii yookaan kaameraa tokko akka namichi sun bitatu yookaan namni sun beekuu fi liinkii kaameraa sanaa fuunee feesbuukii keenya irratti sheer goonaa jechuudha. Yookaan weebsaayitii yookaan biloogii keenya irratti barreessinaa jechuudha. Yookaan hin keenya liinkii yookaan yuutiyuubii irratti yoo ilaaltan deskiripshinii irra namoonni liinkii kaa'u. Liinkii suni maaloodha affiliate marketeriidha jarri suni jechuudha. Liinkii sana hordofee namni weebsaayitii irra dhaqee gaafa sign up godhu YouTuberii sanaaf hin kafalamaa jechuudha. Kuni waliigaltee YouTuberii fi dhaabbata sanaa hojii waliigalamee jechuudha. Affiliate marketing eegaluudhaaf optionii hedduutu jiru.
Fakkeenyaaf warreen kuni affiliate marketing dhaabbatoota. Affiliate marketer jechuun commissionii argachuudha bakka kana gidduu isa gurguruu fi isa bitu gidduu ta'anii isa gurgurerraa commissionii argachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf Amazon Associate kan jedhamu jira. Dhaabbanni Amazon akkuma beekamu waa gurguruudhaan beekamaadha. It's a commercial site waa gurguruudha. Amazoniin kuni amazon.com baneensi nagarsiisa asirratti. Amazoniin kuni la access waan hedduu gurgura. Okay? Waan hedduu gurgura. Amazon Associate kana program isaanii join godhe ramani fakkeenyaaf sign up godhe. Amazon Associate kana maalidha kanaafi blogii korratti waa'ee YouTube video hojjechuudhaa fi meeshaaleen barbaachisan jedhee yoon hojjedhamu fakkeenyaaf microphone ta'uu danda'a, earphone ta'uu danda'a, which is camera stand, background, light warri kun ni jiru. Warra kana immoo kan gurguru Amazonidha. Asirratti argaa jirtanii jechuudha. Okay? Kuno TV wanta hundaa jechuudha. Kanaafi tokko isaa click godheen sin agarsiisa. Shop naan jettu kana computer accessory kana baneen sin agarsiisa. Computer accessory kana keessa maal sin agarsiisu laata? Okay, monitorii kana HP monitorii kana sinii bana. Okay, argitanii HP monitoriin kuni $58 parsantii ta'ee yoo karaa koo dhufee bite namni parsantiin ta'ee anaaf kafalamaa jechuudha. Kanaaf associate waan ta'ee jiruu fi karaa kana login godheen sinitti agarsiisa. Ammaa fi asirraati liinkii argachuu hin danda'u. Liinkii kana garuu asirratti waan join godhee jiruu fi sinin agarsiisa jechuudha. Na obsa. Now I'm logged in. Gaafa website kana refresh godhu deebe Amazon Associate waan ta'ee jiruu fi kun ammoo naan eegalle reefuuni banadha waan ta'eef video kana waraabuudhaaf in accountii banadhe asirra akka argaa jirtanii get link kan jettu kun jirti fakkeenyaaf get link jetti. Get link jechuun linkii kana jechuudha. Kuno kan TV kana. Kanaafi linkii kana akkamittiin argadhaa? Tekstii yookaan image tekstii kana lamaan website korra kaa'uudhaaf kuno ishee kana iframe itti kana sirraati nan fudhadha dhaqadheen website qubee tech presenter irratti namoonni baay'een kan isaan ilaalan home waan ta'eef bakka kanattiin dhufee galchaa jechuudha. Suura kana wajjin galcha. Suura monitorii kana fidee asirra galchaa jechuudha. Okay? Namoonni gaafa click godhanii bakka kana dhufu bituu. Yoo bitanii hin fayyidan. Parsantii $58 kana keessa galii guddaa argattu jechuudha. Linkii qofaa yoon barbaade immoo asirratti get link jedheen asirraa linkii ishee fudhadha. Linkii kana fudhadheetan bakka garaagaraa irratti Facebookii korrattis ta'uu danda'a dhaqadheen let's go. Facebookii kana irratti dhaqee profaayilii makoo irratti dhaqee share godha. Alright. Bakka kanatti gaafan linkii ko post godha asirratti akkasitti fide. LinkedIn kuni qaxxitaa kan ishee wal connect taate accountii Amazon Associate kan koo wajjinidha jechuudha. Namni ta'e Facebook irra dhufee yoo product kana click godhee bituu deeme anaaf lakkaa'ama jechuudha. Even visit gochuu isaatii fi anaaf lakkaa'ama jechuudha. Akkamiin galiin isaa isiniif ergama an jedhu inni video kabiraa ta'uu danda'a. Garuu Amazon gift card jira, Amazon check jira. Kara poostaa keenya nu galuu danda'a, kara PayPal garaagaraa credit cardidhaan fudhachuu dandeenya. Biyyuma keessa teenye jechuudha. Kuni qabxii isichaa shaneeffaa ani jedhee kaa'edha jechuudha. Inni ja'eeffaa immoo selling physical product kan jedhudha jechuudha. Selling physical product. Selling physical product jechuun wantoota online gurguramuu danda'an. Physical product gurgurama Amazon fakkeenyaaf. Ani immoo blogii koo irratti bishaan gurguruu nan danda'a. Okay? Yookaan immoo kitaaba qopheessee, kitaaba soft copyidhaan qopheessee blogii koo irratti waa'ee kitaaba sanaa barreessee kitaaba sana gurgurachuu nan danda'a jechuudha. Akkamiin gurgurama payment mechanism isaa akkami kan jedhu inni processii kan biraadha. Garuu how kan jedhuu fi kitaaba barreessee ebookii wayii PDFidhaan godhee website koo irratti gurguruu nan danda'a jechuudha. Kanaaf qabxii ja'a naasa jechuudha. Ja'a. Inni jalqabaa advertisement, ad monetization,
directly dhaabbata ta'e hojii olii galanii qarshii fudhatanii kara keessaa promote gochuu, ad network join gochuu like AdSense fa'a, subscription yookaan membership dhaan ji'atti yookaan waggaatti annually kan recur godhu galii argachuudha. Coaching yookaan online teaching, online training jechuudha. Affiliate marketer ta'uudha. Commissionii argachuudha. Dhaabbata ta'eef productii beeksisanii. Inni kaan immoo selling physical productidha yookaan digitalidha. Inni ja'affaa pardon me. Inni ja'affaa paid review kan jedhamudha. Paid review dhaabbanni tokko waa'ee bishaanii yookaan waa'ee bilbilaa yoo barbaade bilbila tokko waa'ee bilbila kana akkan promote godhuuf yoo barbaade waa'ee bilbila kanaa detail nan barreessaa jechuudha. Paid review jedhama kun. Paid review'n kuni yeroo baay'ee dhaabbatonni the positive side isaa review goosifatu of course. YouTube irras jira namootni gadget video hojjetanii review godhanii unboxing fa'aa dabalatee positive waa'ee bilbila kanaa uummataa fi yookaan dubbistoota kee fi review gootee barreessuu jechuudha. Paid review. Okay? Qabxiileen ani tarreesse kuni galii nu argamsiisuu danda'u jedhee yaada bloogii irraati. Dabalataan immoo yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoo kanneenis karaa ittiin online irraa galii argatan kan jedhu irratti qophaa'an jira. Chaanaalii kana subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa jecha. Wanta isiniif galle of course koomentii irratti qabxii hundumaa sitti taa'ee discuss gochuu hin danda'u. Hedduu bal'aadha waan ta'eef bloogiin kuni. Asumaanis websaayitii qubee teeggalaati barreessaa. Yoo barreessuu barbaaddanis asumaan na gaafadhaa. Join godhaa na duukaa barreessaa yoo barbaaddani yookaan immoo galaatii waa dubbisaa yookaan support na godhaa jechuun barbaade galatooma. Thank you.